Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon, Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoos isin jaallatu, hordoftoota chaayinaalii dhangaa lubbuu hundumti keessan nagaa Waaqayyoo bakkaaf lafa jirtanitti akkam jirtu akkam yeroo kana geessani. Araarsummaan haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keenya faana ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Egaan akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti gaafiiwwan torbii kana keessa isin gaafattan guyyaa irraa gabaabinaatiin deebisaa akka waliin ilaallu ta'a waan ta'eef warreen haaraa gara chaayinaalii kanaatti dhuftan sabiskiraayib sheer gochuudhaan akka nu hordoftan isiniin jechaa kallattiidhumaan gara gaafii keenyatti darbina jechuudha. Gaafiiwwan keenya walumaa galatti guyyaa irraa dhimma gaa'ilaa irratti kan xiyyeeffatu. Yeroo hunda maalidhaaf dhimma gaa'ilaa irratti nu barsiista jechuu dandeessu. Dhimmi gaa'ilaa dhimma guddaadha waan ta'eef namni kamuu gaa'ila isaatti seenuudhaan dursa wantoota beekuu qabu beekee gara gaa'ilaatti seenuun barbaachisaadha. Dogoggoroota namoota irratti raawwataman immoo warreen gaa'ilatti hin seenne irraa barachuu fi warri amma keessa jirrus dogoggoroota keessaa baanee karaa Waaqayyoon jaallatuun karaa sirrii fi qulqulluu ta'een gaa'ila keenya eebbisiifachuun barbaachisaa waan ta'eefidha jechuudha. Kanaafuu dhimmoota gaa'ilaa irratti xiyyeeffannoon kan laatameef kanaafidha jechuudha. Kanaaf gaafiin irraa gaafiiwwan afur waliin laalla jechuudha. Gaafiiwwan arfan guyyaa irraa waliin laallu keessaa inni jalqaba. Ani gaa'ila koo sirna tagliliidhaan gaggeeffadheen ture. Amma garuu biyya Arabaan jira waan ta'eefiyyuu biyya Arabaatti immoo nyaata isaanii nyaachaa yookiin soorrachaan ture. Kanaafiyyuu amma gaafan biyya kiyyatti galee gaabbii galuun qaba gaafii jedhu kaastee jirti jechuudha obboleettiin keenya. Eeyyen egaa namni gaafa gaa'ila isaa yookiin sirna gaa'ila isaa karaa tagliliidhaan akka gaggeeffatu manni amantaa keenya eeyyamtee jirti jechuudha. Kana gaafa jennu gaa'illi eebbifamaadha, iddoon cisichaas eebbifamaadha jedhee akkuma macaafa qulqulluu irratti barreeffamee jiru. Dabalataan mucaan abbaa fi haadha isaa haadha manaa isaattis hin maxxana lamaan isaaniiyyuu immoo foon tokko ta'u kun immoo iccitii guddaadha jedhee akkuma Phaawulos dubbatee jiru jechuudha. Iccitiin kun egaa inni guddaan karaa mana qulqullummaatiin, karaa fedha Waaqayyo ta'een, karaa jaalalli Waaqayyootiin, karaa Waaqayyoon jaallateen namoonni kaleessa lama turan tokko immoo itti ta'an egaa Waaqayyoonis kan eebbisee, Waaqayyoonis kan jaallate, gaa'illi eebbifamaa akka ta'e kan kaa'ee jiruu fi isa kanaafidha jechuudha. Walumaa galatti egaa manni amantaa keenya gaa'ila karaa lamaatiin akka gaggeeffannuuf nuuf eeyyamtee jirti. Warreen xinnaa isaanii, dingilinnaa isaanii, qulqullummaa isaanii eeggatanii hanga dhumaatti amanamanii turan karaa sirna tagliliidhaan akka isaan gaggeeffatan eeyyamtee jirti. Lammaffaan immoo warreen dogoggora foonii keessa galanii karaa adda addaatiin dogoggoran gaaffii galanii gara Waaqayyootti deebi'uudhaan gaa'ila isaanii karaa qurbaanatiin akka gaggeeffatan seerri macaafa qulqulluu fi seerri mana amantaa keenya nu kaa'ee jira jechuudha. Egaatii isaan kana lamaan keessaa obboleettiin keenya gaa'ila kiyya sirna tagliliidhaan kan gaggeeffadhee ture. Haa ta'u malee jechuudha hojiidhaaf yookiin immoo hojii foonii jireenya foonii fooyyeffachuudhaaf jecha immoo biyya kiyya irraatii gara biyya hambaatti godaaneen jira. Yommuu godaanee jiru kanatti immoo egaa biyya sana keessatti nyaatota isaan fayyadameen jira. Nyaatonni isaan fayyadaman gaafa jennu egaa nyaata baay'ee fayyadamuu danda'u. Yeroo tsooma keessaa nyaata tsooma nyaachuun jiraachuu danda'a. Waan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf gara biyya kiyyatti gaafan galee dhimma kanaaf gaabbii galuun qabaayi gaafii jedhu kaastee jirti jechuudha. Egaatii foon Waaqayyoo gaafa jennu Waaqayyoon namni tokko foon Waaqayyoo nyaate dhiiga Waaqayyoo dhugeera gaafa jennu namni kun kabajameera jechuudha. Namni kun Waaqayyoon isa bira jira, innis Waaqayyo bira jira jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 54 irraa kaasnee gaafa dubbisnu foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba. Dhuguman isiniin jedha namni foon koo hin nyaanne namni dhiiga koo hin dhugne mootummaa koo dhaaluu hin danda'u. Mootummaa kiyyatti galuu hin danda'u jedhee Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifaan ifatti mootummaa isaatti galuu akka dandeenyuuf jireenya bara baraa akka argachuu qabnuuf dursa irratti jechuudha jireenya bara baraatti kan nu geessuu danda'u fooniif dhiiga isaa ta'uusaa sirriitti nutti himee jira, nu barsiisee jira jechuudha. Foon koo kan hin nyaanne dhiiga kiyya kan hin dhugne mootummaa kiyyatti galuu hin danda'u jedhee jala muree fooniif dhiiga isaa hin fudhanne taanaan, fooniif dhiiga isaa hin dhugne taanaan, foon isaa hin nyaanne taanaan mootummaa isaa dhaaluu akka hin dandeenye jireenya bara baraa akka argachuu hin dandeenye kaa'eetu jira jechuudha. Dabalataan immoo foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge inni ana keessa jira, anis immoo isa keessa jira.
yoo inni kufellee sababii foon kiyyaaf dhiiga kiyyaaf jedhee bowwaa keessaa sanan kaasa nan barbaada jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos foonsaa kan nyaanne dhiigasaa kan dhugne nuti kabajamtoota akka taane foonsaaf dhiigasaaf jedhee jireenya keenya akka eebbisuu danda'u kufaatii keenya keessaas akka nu kaasuu danda'u gara si'oolitti akka hin gallee fi gara mootummaa isaatti gara gannataatti akka galuu dandeenyu dursee sirriitti nu barsiisee nu hubachiisee jira jechuudha. Dabalatammoo egaa Waaqayyoon erga nu faana jiraate nuti immoo erga Waaqayyoon duukaa jiraanne waan nu sodaachisu hin qabu jechuudha. Qulqulluun abbaan keenya Daawitis faaruusaa 23 irratti jechuudha. Waaqayyo tiksee kootii kan na dhabsiisu hin jiru. Inni daandii qajeelarra na gaggeessa. Maqaa isaatiif jedhee daandii qajeelarra na gaggeessa. Bowwaa keessa yoo na deeme inni na faana jira jedhee dubbateetu jira jechuudha. Kanaafi ani isa keessa innis immoo na keessa jira jedhee kan hin dubbateef kanaaf Waaqayyoon nu faana jira jechuudha. Yeroo foon Waaqayyoo kan nyaatu, dhiiga Waaqayyoo kan dhugu, hojii gaarii kan hojjetu, adeemsi Waaqayyoo jedheen akka ajaja Waaqayyootti kan jiraatu namni kamiyyuu Waaqayyoon isa wajjin jira jechuudha. Innis Waaqayyoo wajjin jira. Dhibbatti shakkuu danda'u irra hin jiraatu. Amanuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Egaati erga Waaqayyoon foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee nu faana jiraate nutis immoo isa faana jiraanne inni nu keessa jiraate erga innis immoo nu keessa jiraate egaa jireenya keenya keessatti wanti nu shakkisiisu hin jiru jechuudha. Haa ta'u malee Waaqayyoon immoo akka nurraa fagaatu kan taasisan keessaa nutis immoo akka Waaqayyo irraatii fagaannu akka Waaqayyo irraa adda baanu kan taasisan keessaa inni biraan cubbuudha jechuudha. Nuti cubbuu hojjenna taanaan yakka hojjenna taanaan waan Waaqayyoon hin jaalanne raawwanna taanaan Waaqayyoon nurraa fagaataa jechuudha. Nutis Waaqayyo irraa fagaanna eebba dhabna barakata dhabnaa jechuudha. Addaamin fakkeenya fudhachuu danda'uun nurra jira. Addaam abbaan keenya haadha manaasaa Hewaan wajjin Eden Gannat keessa gaafa jiraatan Waaqayyoon isaan eebbisee waan isaan nyaatan waan isaan dhugan hundumayyuu Waaqayyoon dursee isaaniif qopheessee addunyaa kanarratti yommuu jiraatan dhiphina malee akka isaan jiraataniif hunduma isaaniif guutee isaan faana jiraachaa ture jechuudha. Isaanis immoo Waaqayyoon faana jiraachaa turani jechuudha. Haa ta'u malee dogoggora uumanii ajaja Waaqayyoo sana dhiisanii gorsa Daabiloosiin dhagahanii Waaqayyo irraa addaan bahanii ulfinni isaanii kabajni isaanii kennaan isaanii irraa fuudhamee garbummaadhaaniin waggaa 5,500 guutuu Addaam garbicha seexanaa Hewaan garbittii seexanaa jedhamanii jiraachaa akka turan kutaa macaafa qulqulluu keessaa namni hunduu baratee jira waan ta'eef kun hunda keenyaaf haaraa miti. Nutis egaa akkuma isaanii kana fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhanneera, Waaqayyoon nu kabajeera, Waaqayyoon nu eebbiseera, fooniif dhiiga isaatiin eebbifamneerra, kabajamneerra, jireenyi keenya hunduu nu qajeeleera. Garuu Waaqayyo irraatii fagaannee ajaja Waaqayyo sana dhiisnee duubatti deebinee waan Waaqayyoon hin jaalanne gaafa raawwannu Waaqayyoon nurraatii addaan ba'a. Nutis Waaqayyo irraa addaan baana, kophaa keenya taana, qullaa keenya taana, jireenyi keenya hin jeeqama jechuudha. Kanaafi fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhatanii gara biyya alaatti deemuun rakkoon inni qabu hin jiru. Sababiin isaayyuu biyyi keenyaas miti samii irra waan ta'eef jechuudha. Haa ta'u malee biyya ambaas gaafa deemnu iddoo jirrutti waan nuti raawwachuu qabnu keessaa inni guddaan maal raawwachuu danda'u nurra jiraata. Hojii gaarii raawwachuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Gaafa nyaata sana nyaannus eebbifachuun, kadhannaa irratti gaggeeffachuun, yaa Waaqayyo naaf eebbisi jennee fuula Waaqayyootti nyaata keenya eebbifachuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Haa ta'u malee namni gara biyya ambaatti ba'ee karaa adda addaatiin hojii Waaqayyoon hin jaallanne raawwachuu danda'a jechuudha. Sooma irraa fagaachuu danda'a, kadhannaa irraa fagaachuu danda'a. Haala jireenya mana keessaatiin wal qabatee wantoonni baay'een ba'aa itti ta'anii foon isaadhaaf qofa akka bitamuu fi lubbuu isaa akka irraanfatu waa'ee lubbuu isaa irraanfatee immoo waa'ee foon isaadhaaf akka hojjetu wantoonni taasisan jiraachuu danda'u jechuudha. Kana hundumaaf gara biyyaatti gaafa deebi'e namni kun maal gochuu danda'utu irra jiraata? Gaabbii galuu danda'utu irra jiraata. Idduma jiruttis immoo gaabbii galuu danda'utu irra jiraata. Kadhannaa isaatti cimuu danda'utu irra jiraata. Gara Waaqayyootti deebi'utu irra jiraata. Dabalatammoo jechuudha wantoota Waaqayyoon hin eeyyamne yoo nyaateera ta'e akka macaafa qulqulluutti wantoonni nyaataman nyaataaf Waaqayyoon adda baasee kana nyaadhaa kana nyaatinaa jedhee kaa'amee jira jechuudha. Yeroo darbe barannee waan jirruuf duubatti deebitanii ilaaluu danda'u sinirra jiraata. Isarra darbinee nyaata hin barbaachisne nyaanne irra yoo ta'e gaafa biyya keenyattis gallee cuuphamuu danda'u nurra jiraata. Cuuphaa qalbii jijjiirrannaa cuuphamnee gaabbii gallee gara Waaqayyootti deebinee fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhannee ittiin eebbifamuu danda'utu nurra jiraata. Kanaafiyyuu namoonni gaafa iddoodhaa iddootti socho'an haala jireenya biyya lafaatiif jecha waan baay'ee keessa galuu danda'u waan ta'eef waan keessa galanii cubbuu raawwatan kana hundumaaf gaabbii galanii gara Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Gaabbii gallee gara Waaqayyootti deebinee fooniif dhiiga isaatiin
eebbifamnee jireenya eebbifamaa jiraachuuf cubburraa of fageessuudhaaf cubburraa fagaachuudhaaf murteeffannee jiraachuu danda'utu nurra jiraata. Eeyyeen gaabbii galuun ni barbaachisa. Gaabbii galuun dirqama, cuuphamuun dirqama ta'a jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti gaafa darbinu kunis dhimuma kanaan wal qabata. Ani gaa'ela koo tagliliidhaan raawwadhee ture. Garuu amma akkan baradhetti barnootan barachaa jiruun akka naa galetti gaa'ela dura gaabbii galuun dirqama. Ani garuu yeroon gaa'ela kiyya taasifadhu yookiin immoo gaa'ela kiyya raawwadhu gaabbii osoon hin galiin fooniif dhiiga waaqayyootiin sirna tagliliidhaan gaa'ela keenya gaggeeffannee jirra abbaa manaa kiyya faana. Kanaafiyyuu kun rakkoo qabaayi gaafii jedhu kaastee jirti jechuudha. Obboleettiin keenya sirriitti rakkoo kan qabu keessaa inni guddaan isa kanadha jechuudha. Egaa yeroo baay'ee eebbifamuudhaaf jecha eebba waaqayyo irraa argachuudhaaf jecha karaa hin beekamneen dogoggora keessa gallee waaqayyoon gammachiisuuf jecha yommuu itti waaqayyoon gaddisiisnu iddoo baay'eetti kan mul'atu dogoggoroonni baay'een jiru jechuudha. Dogoggora keessaa inni tokko isa kanadha jechuudha. Kun dhimma laayyootti yookiin salphaatti ilaalamu miti jechuudha. Namni tokko fooniif dhiiga isaa fudhachuudhaaf gara qurbaanatti dhiyaachuudhaan dursa wantoonni isarraa eegamu baay'eetu jira jechuudha. Fooniif dhiiga waaqayyoo jechuun jireenya bara baraa kan ittiin argannu jechuudha. Gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos fannoorra olee foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa tinis jireenya bara baraa argadhaa jedhee kan nuuf kenne iccitiin kun egaa iccitii guddaadha jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een macaafa qulqulluu keessatti akka nutti dubbatee jirutti jechuudha osoo hin qulqullaa'in osoo eenyummaa isaanii ilaalin gara waaqayyootti dhiyaachuudhaan fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaachuudhaan namoonni baay'een abaarsa yemmuu fudhatan eebba fudhachuudhaaf jedhanii yaadanii abaarsa yemmuu fudhatan baay'ee isaanii ni argina jechuudha. Kanaaf namni tokko gara qurbaanatti dhiyaachuudhaan dursa yookiin immoo fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu isaatiin dursa maaltu sarraa eegama jennee yoo laalle fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan dursa kan isarraa eegamu qulqullaa'uu danda'utu irra jiraata. Gaabbii galuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Cubbuu isaarraa deebi'uu danda'utu irra jiraata. Osoo cubbuu isaarraa hin deebine gaabbii osoo hin galle fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun gonkumayyuu hin eeyyamamu jechuudha. Yeroo tokko tokko abbootiin maal godhu dogoggora guddaa kan uuman jiru jechuudha. Kuni maalirraa ka'a jechuudha. Tariitii gaa'ela isaanii karaa tagliliidhaan kan raawwatan kun jechuudha. Callisanii osoo abbaa gaabbii isaanitti himin geenyarra jedhanii gaa'ela kan raawwatan itti gaafatamummaan kan mataa isaaniidha jechuudha. Abbaan gaabbii isaanii immoo osoo beekuu osoo qannoonaa isaaniif hin laatiin gaabbii osoo isaaniif hin kennin qulqullaa otoo isaaniin hin jedhin callisee fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatan gochuun hin barbaachisu jechuudha. Namni fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatu qulqullaa'uu danda'utu irra jiraata jechuudha. Qulqulluun Phaawulos maal jedhee akkamittiin akka fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu qabnu nutti himee jira jechuudha. Barsiisni ani isinitti hime isuma ani gooftaa biraa fudhadhe malee innis Iyyasuus gooftaan keenya halkanuma itti dabarfamee kenname sana biddeena fuudhee waaqayyoon galateeffatee biddeena cabsee inni cabe kuni kunoo dhagna koodha ati seenaa kootiif godhadhaa nyaadhaa jedhee isa nutti kennedha jedhee dubbata. Erga nyaataan booddees immoo erga nyaataniin booddees akkasumatti xooficha fudhatee xoofoon kun kakuu isa haaraa dhiiga kootiin dhaabbatudha. Yeroodhuma isa keessaa dhugdanitti seenaa kootiif yaadannoo kootiif taasisaa reebamuu koo rukutamuu koo isiniif jecha gidiraa arguu kiyya yaadachaa dhugaa. Yeroodhuma biddeena nyaatanittis immoo yeroodhuma xoofoo sana keessaa dhugdanittis immoo amma ani lammaffaa deebi'ee dhufutti yaadannoo kootiif taasisaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa nu barsiise isa nutti hime isinittin dabarsa jedhee erga kaayeen booddee kanaafi jedhe. Kanaafi sababii maaliitiif akka dhiyaatu otoo gargar hin baasiin namni biddeenicha nyaatu namni xoofoo keessaa dhugu dhagna gooftaa yookiis immoo dhiiga gooftaa yakkuu isaa haa beeku jedha jechuudha. Namni tokko fooniif dhiigni waaqayyoo maaliif akka dhiyaatu jireenya bara baraa akka namaaf kennu osoo addaan hin baafatiin osoo hin beekin osoo hin qulqullaa'in osoo hin cuuphamin osoo gaabbii hin galin qalbii isaa yaada isaa laphee isaa osoo hin jijjiirratin namni fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatu foon isaa kan nyaatu dhiiga isaa kan dhugu foon waaqayyoo dhiiga waaqayyoo yakkoosaa haa beeku jedhee kaayetu jira jechuudha. Egaa namni dursa qoree of haa ilaalu ergasiis biddeenicha irraa nyaatu xooficha keessaa isaa dhugu jedha. Qoree of haa ilaalu jechuun cubbuu hojjate haa yaadatu gara lubaatti haa deemu gaabbii haa galu haa qulqullaa'u malee osoo hin qulqullaa'in osoo hin miiccatin osoo hin qulqulleessin fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaachuun barbaachisaa miti jechuudha. Sababiin isaa maaliifi
namni tokko cidha waammamee mana cidhaa gaafa deemu cidha sanirratti hirmaatee warra cidhaa sana gammachiisuudhaaf uffata gaa'ilaaf ta'u uffata cidhaaf ta'u uffatee qophaa'ee bareedee ufaddeesseeti gara sana kan deemu jechuudha. Uffata kaleessa kaawwachaa ture sana lafa kaa'ee uffata haaraa saaxinii keessaa uffata miiccamaa qulqulluu ta'e uffatee akka urgaa'uuf shittoo itti naqatee gara mana cidhaa isa biyya lafaayyuu deema jechuudha. Nutis immoo manni nuti deemnu mana cidhaati. Mana Kiristoosidha. Misirroo Kiristoos ta'uudhaaf deemna waan ta'eef miiccachuu danda'uun nurra jiraata. Uffata keenya miiccachuu danda'uun irra caalammoo laphee keenya miiccachuun qulqulleessuun gaabbiidhaan of qulqulleessuun soba keenyarraa hanna keenyarraa ija keenyarraa badii keenyarraa waaqa tolfamaa waaqessuu keenyarraatii of qulqulleessinee of miiccinee gara waaqayyootti deebi'uudhaan qalbii keenyaan yaada keenya hundumaan gara waaqayyootti deebinee gaabbii gallee waa'ee cubbuu keenyaaf sagannee xoomnee abbaa gaabbii keenyatti himamnee kadhannaan nuuf taasifameetu gara sanatti dhiyaachuu qabna malee callisnee uma lafaa kaanee fooniif dhiiga waaqayyoo yoo fudhanne murtiin nurratti dhufaa jechuudha. Dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee osoo gargar hin baasin biddeenicha kan nyaatu xoofoo keessaas kan dhugu firdii ofirratti fiduudhaaf in nyaata hin dhugas jedhee kaa'ee jira jechuudha macaafa qulqulluu irratti. Namni osoo gargar hin baasin osoo hin beekin osoo gaabbii hin galin osoo hin qulqulleessin foon waaqayyoo kan nyaatu dhiiga waaqayyoo kan dhugu firdii ofirratti fiduudhaaf nyaata firdii ofirratti fiduudhaaf dhuga jedhee sababii kanaatiif kaa'ee jira jechuudha. Sababii kanaafis baay'een keessan dhukkubsatoodha. Dadhabuudhaas namoonni kaanis baay'een isaanii du'aniiru. Osoo ofirratti arginee nuyi ofirratti murrii irra ta'ee waaqayyo nutti hin faradu ture. Yeroo ammaa nutti faradu immoo firdiin bara baraa biyya lafaa wajjin akka nutti faradamu gooftichi akkasitti adabee nu qajeelcha jedhee macaafa qulqulluu keessaa tokkoffaa Qorontoosii boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irraa kaasnee hanga 32tti gaafa dubbisnu xoofoo gooftaa keessaa dhuguun dursa biddeenicha nyaachuun dura dhiiga Kiristoos dhuguudhaan dursa foon Kiristoos nyaachuu keenyan dursa of qulqulleessuu akka qabnu miiccachuu akka qabnu gaabbii galuu akka qabnu of qorachuu akka qabnu macaafni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Sababiin isaas maaliif yoo jenne mana qulqullummaa keessatti lubni yookiin sirna qulqulleessaa gaggeessu yeroo fooniif dhiigni waaqayyoo dhiyaachuudhaaf ka'u akkana jedhee labsii labsaa jechuudha. Ani osoo cubbuu isaanirraa hin qulqullaa'in fooniif dhiiga waaqayyootti kan dhiyaatu osoo hin miiccatiin osoo hin qulqullaa'in osoo gaabbiin galin fooniif dhiiga waaqayyootti kan dhiyaatu namni kamiyyuu sababii cubbuu isaadhaaf itti gaafatama. Ani dhiiga nama kanaatiif cubbuu nama kanaatiif ittiin gaafatamu jedhee harka isaa dhiqata jechuudha. Harka isaa dhiqata. Kanaafiyyuu namni osoo hin qulqullaa'in osoo gaabbiin galin osoo gara waaqayyootti hin deebi'in osoo gadi of hin deebisin tuffiidhaan namni fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaatu gaannama isaatiin kan isaaf qophaa'ee gara ibidda bara baraatti galaa jedheetu labsii labsaa jechuudha. Namni tuffiidhaan osoo hin qulqulleessin gara sanatti dhiyaatu jedhee labsii kana labsa jechuudha. Kanaafiyyuu of qulqulleessaa yoo of qulqulleessuu baattan garuu difirnatiidhaan sodaa tokko malee maal rakkoo qaba jettanii yoo itti dhiyaattan gatii dhiiga keessanii gatii cubbuu keessan irraa ni bilisa jedhee harka isaa sirna qulqulleessaa gidduutti dhiqata jechuudha. Kanaan booddee daaqoniinis namni jecha luba kanaa salphisee osoo hin qulqulleessin gara fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaatu gara ibidda bara baraatti akka darbatamu haa beeku jedhee ni labsa jechuudha. Kanaafiyyuu labsiin kun anaaf isiniifidha jechuudha. Inni jalqabaa akka nuti of qulqulleessinu osoo hin qulqulleessin osoo hin to'atin eenyummaa keenya osoo hin beekin gara fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaachuu akka hin qabne nu barsiisuudhaaf jecha macaafa qulqulluu irrattis sirna qiddaasee keessattis kan raawwatamuuf kanaaf waan ta'eef egaa obboleettiin keenya garuu osoo hin qulqulleessin gaa'ila keenya raawwanneerra gaabbii osoo hin galin fooniif dhiiga waaqayyoo raawwanneerra kun rakkoo qabaa kan jedhu rakkoo guddaa qaba. Rakkoon guddaan inni qabus isa kanadha jechuudha. Namoonni baay'een isaanii kan fayyina argachuudhaaf jecha kan dhukkubsatan baay'een isaanii kan du'anis jiru jedhee macaafa qulqulluu keessatti akka kaa'ee jiru nuti jireenya bara baraa argachuudhaaf mootummaa isaa dhaaluudhaaf kan fudhannu mootummaa isaa akka ittiin dhaalluuf jireenya bara baraa akka ittiin argannuuf kabajuun of qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kun miidhaa guddaa qaba jechuudha. Dogoggora guddaa qaba jechuudha. Dabalataan miidhaan inni nurraa ga'u maali kan jedhuuf baay'een keessan sababii kanaaf osoo hin qulqulleessin fooniif dhiiga waaqayyootti dhiyaachuudhaan baay'een keessan dhukkubsattoo taataniittu baay'een isaanis immoo dadhaboo ta'aniiru jireenya isaaniitti baay'een isaanii immoo du'aniiru jedha jechuudha. Kanaaf nuti
jireenyaa fidha kan fudhanne malee du'aaf miti jechuudha. Seera sana darbinee seera sana cabsinee garuu osoo beeknu waan sana kan itti deemnu yoo ta'e gara du'aatti nu geessaa jechuudha. Gara ibidda bara baraatti akka nu geessu tuffiitti ilaalama waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu kabajuun qulqullaa'uun barbaachisaa ta'a jechuudha. Gara waaqayyotti deebi'uun barbaachisaa ta'a. Fooniif dhiiga waaqayyo fudhachuudhaan dursa of qulqulleessuun gara lubaatti deebinee fooniif dhiiga waaqayyo fudhachuufani gaa'ela keenya karaa tagliitiin raawwachuufani waan ta'eef jennee of qulqulleessuun barbaachisaadha jechuudha. Namni gaa'ela isaa karaa mana amantaatiin qurbaanan isaa ta'u tagliidhaan raawwatu tokko abbaa gaabbii isaa wajjin mari'achuun gaabbii galuun waan dursa jireenya gaa'elaatti seenuudhaan dursa barbaachisuu fi qurbaana fudhachuudhaaf dursa osoo fudhatinis wantoota barbaachisu beekuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Kana hin taane taanaan miidhaan isaa kana waan ta'eef kanaafiyyuu obboloonni keenya kun maal gochuu danda'utu irra jiraata. Waan yakkaniif waan balleessaniif osoo dheekkamsi irratti hin dhufne dursanii gara waaqayyotti boo'uudhaan imimmaan dhiifama gaafachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Luboonnis osoo beekanuu kana kan godhan itti gaafatamummaa kana jalaa hin baane jechuudha. Garuu ittimanii namoota kana ittimanii gorsaniiru taanaan akkuma jalqaba dubbanne kana ni dhiiga nama kanarraa bilisa akkuma jedhe kana kaayiniin yookiin lubni yeroo sirna qiddaasee keessatti qulqulleessaa keessatti dubbatu kana sinitti himamee nutti himamee nu barsiifamee osoo dhageenyu tuffiidhaan gara kanatti deemna taanaan itti gaafatamummaan kan keenya ta'a jechuudha. Gaafii sadaffaa irratti obboleettiin keenya kaaste ani amma biyya Arabaan jira. Gaafan biyya koo galee waa'ee gaa'ela koodhaaf irra deebi'ee gaabbii galuu nan danda'a gaafii jedhu kaastee jirti jechuudha. Sirriidha gaabbii galuu hin dandeessu jechuudha. Si qofa osoo hin ta'in abbaa manaa kee faana. Kuni gaabbii osoo hin galle fooniif dhiiga waaqayyotti dhiyaachuun yakka guddaadha waan ta'eef waa'ee kanaatiif abbaa gaabbii keessanitti himtanii abbaa gaabbii keessaniin mari'attanii dursa gaa'ela keenya gaafa gaggeeffannu osoo gaabbiin galin osoo hin qulqulleessin osoo hin miiccin gara fooniif dhiiga waaqayyotti dhiyaannee gaa'ela keenya karaa tagliidhaan raawwannee qurbaana fudhannee jirra. Fooniif dhiiga waaqayyo fudhannee jirra. Fooniif dhiiga waaqayyo yakkinee jirra waan ta'eef waaqayyoon yakkinee jirra balleessaa qabna waan ta'eef balleessaa keenya kanarraati immoo waaqayyo dhiifama akka nu godhuuf nutis immoo akka deebinee qulqulloofnuuf gara waaqayyotti akka deebinuuf gaabbii nuuf kennaa jettanii abbaa gaabbii keessan gaafattanii lamaan keessaniyyuu gaabbii galuu danda'utu irra jiraata malee dhimma kun dhimma salphaatti ilaalamu miti waan ta'eefiyyuu gaabbii galuun dirqama ta'a jechuudha. Inni biraan yeroo tagliliidhaan gaa'ela taasifannu kana qubeellaan osoo nuuf hin eebbisiin yookiin abbootiin mana qulqullummaa waaqayyo osoo nuuf hin eebbisiin godhannee turre. Gaafan biyya kiyyatti galee abbootii mana qulqullummaatiin qubeellaa keenya eebbisiifannee jiraachuu dandeenyaa gaafii jedhudha jechuudha. Kanaafi amma gaa'ela dursa wantoonni barbaachisan maa inni kan jedhu keessatti egaa dogoggorri inni jalqabaa isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf qubeellaan jechuudha mana qulqullummaa keessatti namni tokko gaa'ela qurbaanan haa raawwatu tagliidhaanis gaafa raawwatu sirna qulqulleessaan osoo hin jalqabamin dursa lamaan isaaniiyyuu mana qulqullummaa keessatti argamuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu mana qulqullummaa keessatti argamanii kadhannaan isaaniif taasifamaa jechuudha. Yoo tagliliidhaan raawwatu ta'ee sirna tagliidhaan kan raawwatamu kadhannaan taasifamu jira jechuudha. Osoo gaa'ela sana raawwatiin taglilii sana osoo hin raawwatiin jechuudha. Kanaaf dursa mana qulqullummaa keessatti argamne erga gaabbii gallee qulqulloofneen booddee guyyaa gaa'ela keenyaa sana mana qulqullummaa keessatti argamne halkan keessaa sa'aatii 9 halkan keessa saa 9tiin mana qulqullummaatti argamuu qabna jechuudha. Gaa'ela keenya sana gaafa gaggeeffannu. Fakkeenyaaf gaa'ela sanbata gaggeeffanna jennee yoo murteessine jechuudha. Kan sanbatatti bari'u halkan gaafa qidaamee sana halkan keessaa sa'aatii 9 irratti mana qulqullummaa keessatti argamuu danda'u nurra jira. Mana qulqullummaa keessatti gaafa argamnu immoo maal qabanneetu achitti argamuu qabna kan jennuuf dursa yoo gaabbii gallee qulqulloofne gallaphee keenyaan gara waaqayyotti deebinee gaabbii galle sanaaf immoo lubni nuti biratti gaabbii galle abbaan gaabbii keenya kadhannaa dursatti dhuunfaatti nuuf taasise cubbuu keessan irraa waaqayyo sinaa hiiku cubbuu keessan irraa hiikamaa nuuf jedheen booddee gaa'ela keenya gaggeeffachuudhaaf miinzolee yookiin immoo kan nu bira dhaabbatan obbolaa kan nuuf ta'uu danda'an karaa lachuudhaan kan qopheeffanne wajjin gara mana qulqullummaatti dhufnaa jechuudha. Dabalataan immoo qubeellaa lamadha jechuudha kan qabatamee gara mana qulqullummaatti dhufamu jechuudha. Qubeellaa kanaan dura hin kaawwatamin haaraa jechuudha. Kanaaf isa kana fudhannee deemnee abbootiin mana qulqullummaa gaa'elli nuti raawwannu gaa'ela tagliliiti yoo ta'e nitsinnaa dingilinaa keenya eeggannee irra yoo ta'e
gaa'ela tagliliidhaaf kan ta'u kadhannaan jira waan ta'eef kadhannaa sana abbooliin mana qulqullummaa osoo sirrii qulqulleessaa yookiin qiddaasee seenameen dursa sa'aatii 9 irraati jalqabee sirna sana raawwatu jechuudha. Kadhannaa sana hin raawwatu qubeellaan sun fuudhamee xarapheezaa yookiin immoo waan irra kaawwamuu qabu irra hin kaawwama. Qubeella sun hin kaawwama. Uffanni kabajaa nuti gaafa sana uffannu sirna tagliliidhaaf uffannu dhufamee hin kaawwama. Qobii yookiin immoo taglilii sun dhufamee hin kaawwama. Abbooliin isa kana hundumayyuu kadhannaa erga taasisaniitiin booddee kadhannaa erga xumurarratti kadhannaa sana taasisaniitiin booddee qibaa quddusiidhaaniin ni dibu jechuudha. Eenyuun dibu? Jalqaba adda isaanirraa jalqabanii mushurraas yookiin mushirrittis hin dibu jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu Waaqayyo sinaa eebbisu. Gaa'ela kanaaf kabajamaa kanaaf geessanii jirtu hanga dhumaatti eebbifamaa jedhanii sirna isaanii qibaa quddusiidhaaniin in eebbisu jechuudha. Adda isaanii jalqabanii qaama isaanii harka isaaniillee qaamota dibamuu qaban hin jiru waan ta'eef isaan qaama kana dibanii in eebbisu jechuudha abbootiin. Erga eebbisaniitiin booddee uffata isaan uffachuu qaban sanas in eebbisu jechuudha masqaliidhaan. Dabalataan immoo qubeellaa isaan kaawwachuudhaaf jiran sana eebbisanii qibaa quddusiidhaan dibanii jalqaba isatti kennu jechuudha. Inni fuudhee waadaa galee yoo ishiin dhukkubsatte hin gatu. Kanaan booddee haadha manaa kiyyadha. Akka hormaatti akka lagaatti ilaalu lafa rakkoo ishiitti hundumattuu nan qaqqaba. Kanaan booddee irraa addan ba'u jedhee waadaa galee qubeellaa sana fuudhee ishiitti kaa'a. Ishiinis waadaa galtee isatti keessi jechuudha. Kanaan booddee egaa amma sirni gaa'ela isaanii akkaataa kanaatiin kan inni gaggeeffamu kan inni raawwatamu jechuudha. Qurbaananis yoo ta'e haaluma kanaan kadhannaan qurbaanaa taasifameefi gaa'ela isaanii keessatti jechuudha qubeellaan isaanii eebbifame, uffanni isaanii eebbifame, isaanis qibaa quddusiidhaan eebbifamanii kadhannaan isaaniif taasifameen booddee qubeellaa sana walitti kaawwatu jechuudha. Waadaas ni galu jechuudha gaafa sana. Erga kana raawwataniitiin booddee sirni qulqulleessaa itti fufa jechuudha. Amma gaa'elli isaanii egaa sirna mana qulqullummaatiin abbootii fuulduratti Waaqayyoon fuulduratti gaa'elli isaanii gaggeeffameera. Waadaa walii galaniiru, qubeellaa walitti kaawwataniiru. Kanaan booddee sirni qulqulleessaa hin seenama. Hanga sirni qulqulleessaa raawwatamutti sirna qulqulleessaa sana dhaabbatanii kabajaatiin hin gaggeessu jechuudha. Dhumarratti fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhatanii fooniif dhiiga Waaqayyoo erga fudhataniin booddee eebba abbootiin eebbifamanii ajjabamanii gara madarakiitti gabbahanii sagantaan isaaniif gaggeeffamuu qabu isaaniif gaggeeffame kabajaatiin jechuudha. Gara mana isaaniitti gara maatii isaaniitti deebi'anii galu. Guyyaa sun guyyaa faarfannaa qofadha. Sirbi keessa jiraachuun irra hin jiraatu. Faarfannaadhaan ajjabamanii gara mana isaaniitti deebi'anii guyyaa sanaaf uffata ittiin qorroban sana baafachuu hin qabani. Guyyaa sanaaf harka isaanii dhiqachuu hin qabani. Gorora tufuu hin qabani. Akkasuma nyaatallee baay'isuu hin qabani. Dafquu hin qabani. Iddoo garaagaraa iddoo hin taane deemuu hin qabani. Guyyaa sana egaa misirroodha kabajaatiin ta'anii akkaataa kanaatiin gaa'ela isaanii eebbisiifatu jechuudha. Obboleettiin keenya kun garuu egaa gaa'ela isaanii keessatti dogoggoroon uumaman baay'eetu jiru jechuudha. Jalqaba gaabbii osoo hin galiin fooniif dhiiga Waaqayyootti dhiyaatanii fudhataniiru. Qubeella isaanii osoo isaaniif hin eebbifamin haalli isaaniif raawwatamuu qabu siraanni sun osoo isaaniif hin raawwatamin gaa'ela isaanii akkaataa kanaan gaggeeffatan jechuudha. Kun egaa abbooleen mana qulqullummaas kana raawwataniif hin beekon. Eessatti akka baratan maaliin akka baratanii osoo gaa'ela isaanii kana keessatti kadhannaa isaaniif hin taasisin gaabbii osoo isaan hin galchin qubeellaa isaanii osoo isaaniif hin eebbifamin gaa'ela akkamii akka isaan gaggeessan hin beeknu jechuudha kan. Kanaaf gaa'elli kan gaggeeffamuu qabu sirni gaa'elaa haala kanaatiin kan gaggeeffamuu qabu jechuudha. Kanaafiyyuu amma waa'ee kana hundumaaf gaabbii galuun dirqamadha jechuudha. Erga gaabbii galanii abbootii bira dhaqanii abbootiidhaan jechuudha qubeellaa isaanii eebbisiifachuun gaa'ela isaaniif immoo irra deebi'anii eebbisiifachuudhaa fi gaabbii galuudhaan fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhatanii qubeellaan isaanii isaaniif eebbifamee abbootiitti himanii gaabbii galuudhaan fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuudhaan gaa'ela isaanii kana irra deebi'anii eebbisiifachuu danda'utu irra jiraata jechuudha. Irra deebi'anii gaafa jennu egaa lammaffaa deebi'anii cidha raawwatu jechuu osoo hin ta'in jalqaba raawwataniiru. Haa ta'u malee siraanni isaa hin guunne dogoggora of keessaa qaba. Dogoggora sanaaf Waaqayyoon dhiifama gaafachuudhaan gaabbiidhaan dhiifama gaafatanii kanaan booddee erga gaabbii galanii erga cubbuu isaanirraa qulqullaa'aniitiin booddee
fooniif dhiiga waaqayyoo fudhatanii kabajaatiin gara fuulduraatti immoo cubburraa fagaatanii jiraachuu danda'u irra jiraata. Sirna gaa'ilaa keessatti egaa yeroo baay'ee dogoggoroonni akkanaa hin uumamu. Dogoggoroota akkanaa akka hin uumamneef dursitanii abbooliin illee waan akka kanaa isiniif hin raawwatan yoo ta'e dursitanii too'i abbootii seeraatiin gaa'ila keessan isiniif raawwachuu danda'an gaafattanii osoo gaa'illi keessan guyyaan isaa bira hin gahin qorattanii gaabbii galtanii haala amma jedheen akka isiniif raawwatamuuf kadhannaa guutuun akka isiniif taasifamu haala jiru itti hubachiisuu danda'u isinirra jiraata jechuudha. Baay'ee yeroo baay'ee baadiyyaatti haalli kun seeraatiin hin gaggeeffamu. Kunis immoo barnoota dhabuurraan abbooliin keenya barnoota hedduu gahaa dhabuurraa kan ka'e akkana taasisu waan ta'eef yoo isiniif danda'ame abboolii magaalarra jiran sirna kana seeraan beekan illee haala jiru dirgoollee kaffaltanii fi waamtanii affeertanii gaa'ila sana akka seeraan isinii taasisu raawwachuu danda'u isinirra jiraata. Yookaan immoo bakka seeraatiin gaa'illi abboolii isinii gaggeessuu danda'an mana amantaatti eeyyamsiistanii achitti illee gaa'ila keessan gaggeeffachuu danda'u isinirra jiraata malee callistanii gaa'ila raawwanne irra jettanii osoo siraata isaan guutiin osoo gaabbii hin galin waan isiniif taasifamu qabu osoo isiniif hin taasifamin akkaataa kanaatiin gaa'ila hir'uun gaggeeffatinaan dhaamsa qophii keenyaati. Gara kutaa ittaan immoo barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti obboloota keessaniif sheer laayik gochuudhaan dabarsa. Waaqayyo isin faana haa ta'u, Waaqayyo isin haa eebbisu. Wasbaat Lexaabeer.